yoo walitti dabalamnee yookaan immoo jaalalli ani sii qabu kana siif kennee hojiilee hojiin hojjenne bareedaa deema malee hin fokkatu. Gaafii kana dura si gaafadheen jiru san dagattee achumaan callistee beektaa? Hin beektame gaafiin si gaafadhe? Maal ture yaadadhu? Gaafii adeemsa keessa yoo naa taate siin fuudhaa siin jedheen ture. Dhugaatti Oromiyaa akka hordoftoonni illee mootuu yaada hedduu naa kennaa jedhanii micoon tun sii taatii akkasiin dabarre jedhaniiti yaada naa barreessaa jira waan ta'eef ati mee deebisaan kee maal fakkaataa akkam jettaati? Deebiin koo asirratti kanan jechuu barbaadu. Ani jalqabuma gaafa walitti dhufne jechuun amma waa'ee keellee yoo wallaalee waa'ee koollee yoo wallaalteeyyuu dalagaaf kan walitti dhufne jechuudha. Amma kana sin fuudhaa bakka amma kana darajaa amma kana raga'uudha amma sin fuudhaa ga'uudha ba'aansi jala jalaan maalirra kan jiru wayin immoo nama akkamii akkan ta'e ituuti hubattee jiraattee natti tola ture. Garummaatis kana yaaluudhaaf illee intinaan goone yaadan goone yaaliin goone. Kana jechuun namni hanga waliin jiru viidiyoo hedduu hojii ilaalanii irra hordoftoonnis arganiiru. Amma hanga waliin jirutti haga waliin dalagaa jirutti illee haala fi amalli kees akkaataa hojiitis aktiin keetillee waan hundi isaatu naa ta'eera waan ta'eef akkasumaan immoo hordoftoota illee itti gaafadheetiin ture naataatii naa laalaa isin jedheeni hordoftoota illee gaafadheen ture. Akkasuma deebisaa hedduun argadhe waan ta'eef sirraan deebisaan argatini malee hordoftoota irraa deebisaan argadheera sii taatii nama dalagaatii jedhanii naa deebisaniiru waan ta'eef an amma wanni isin jedhu maal fakkaata maal sitti Oromiyaa dhugaatti naa taateerta haala fi amalli kee natti toleera waan ta'eef waan barbaaddee si gochuufis abdii qophiidhaanii kanaafuu akkanan jedha ati maal jetta? Asirratti kanan jechuu barbaadu wannan dhabillee hin qabu anan si gochuu waan barbaade si gochuuf jechuun wannan barbaade ammallee nan argadha wannan dhabee hin qabu jechuudha. Asirratti kanan jechuu barbaadu dhugaa asitti taanaan akka namummaa tokkotti sin jaaladhallee sin kabajallee deebiis immoo akka obboleessa tokkotti sin jaaladha sin kabajaa dalagaalee si wajjin dalagaan jira. Akka kiyyatti jechuun yaada amma jirtu kana keessaa baate akka obboleessa tokkotti akka anas akka obboleettii tokkotti fudhattee walii wajjiniin dalagaatuutti deemne dalagaa jalqabne kana utuu jabaanne hojjenne fiixaan baane jechuun barbaadan akka kiyyatti jechuudha. Sirrii bargaafin kee sirriidha haa ta'u ani wanni isin jechuu barbaade hojiillee wanni nu dhorgu hin jiru yoo walitti dabalamnee yookaan immoo jaalalli ani sii qabu kana siif kennee hojiillee hojiin hojjenne bareedaa deema malee hin fokkatu. Tokkoffaa bareedaa deema malee hin fokkatu beektaa ni tola ani immootu jaalalli sii qabu immootu jaalala addaati waan ta'eef dhugaatti hojiidhaaf haala hojiittis naa taateerta haala fi amalli kees naa ta'eera waa hundaanuu waan naa taateef jechaan hojiin keenya bareedaa deema malee hin fokkatu yoo nuti waliin dabalamneetiin jedhe. Kanaafuu kana gaafii akkanaa si gaafachuun kiyya immootu badii ta'e immoo ani mee maal jettaatiin dhugaattiin tokkoffaa asirratti sitti meera duras immoo akka obboleessa tokkotti sitti dhiyaadheeti kana wajjin si wajjin dalagaa jalqabe siin jedhee sitti meera. Lammata immoo waan na jaallatee fi wannan wajjin dalagaa dalaguudhaaf nuufillee hin jiru yeroon siin jedhu namni kun wayii akkuma na jaallatteenis jaalallee qabaachuu hin danda'a. Lammata immoo waan ati yaadate na kaafte kanaafis qophii ta'uu dhiisuu hin danda'a. Si galee qophii ta'uu dhiisuu hin danda'a. Jaalallees nan qaba ta'uu danda'a. Isa kanas waan adda baafatte illee hin qabdu ati. Amma waan na jaallatteef daayirektii si jaalladhee jira akkam natti heerumtaa gaaffii jedhudha kanatti naa dhiyeessite malee jaalallee hin qabdu moo hin qabdu yaada kanaaf immoo qophiidha moo qophii miti wanta jedhu waan adda baafatte natti hin fakkaatu. Innaa asirratti ani jaalallee nan qaba garuuti
Gaafii wanni adda baafatte hin qabdu waan jette kanarratti immoo ani wanni har'aa hordoftoota duratti akkanatti taa'ee siyaasofsiisu jiruuf dhugaa san akkanatti himtuu fi yoo qabattes yoo dhabdes ani waan nana kun jiru si jaaladheen jira akka waan si jaaladheef jecha immoo deebisaa kiyya guutuu naa deebisuu qabda jedhanii abdadha. Ana ammas kanan si deebisaa jiru deebii guutuudha deebii quubsaa jechuudha. Akka kiyyaatti deebii quubsaadha jedhee tana yaada. Innaa ani wanna kanaaf qophii miti. Kanaafiyyuu ani ifati akkan jedhutti yaada kana keessaallee baatee akka obboleettiitti dalagaa yoo itti fufnee dalanne atis yaada kana keessaa nus qulqulluu taatee baatee jechuudha. Dalagaa wajjiniin akka itti fufnee dalagnu hin barbaadan. Maaliifii sababa kanaaniin jechuun fedhii abbaati. Wanti kun fedhii abbaati garuu yaada kanaaniin wanti naa xiqqoo jeeqamtee dalagaalee akka dhaabnu hin barbaadu. Kanaaf yaada kana keessaa baatee dalagaa akka dalannu hin barbaadan. Anamma waa'ee hojiitti dhugaa Oromiyaa waa'een dalagaan dalagaa jaalalli jaalala ani sin jaaladhe waan ta'eef na hayyami jedhee wanni sin gaafachaa jiruuf dhugaa Oromiyaa waan sin goone hin qaban dhugaatti ofeete ani akka kootti dura obboleettummaa rabbiitiin si gochaa turellee amma garuu immoo yaadni kiyya siin fuudhee abdadhee jira waan ta'eef immoo si kanallee si godhaan ture haa ta'u garuu immoo har'a wanni dhugaa akkanatti himtu barbaadeef natti cimaadha waan ta'eef jaalalli kee si galee jaalalli kee natti cimaa jira waan ta'eef osoon tankaarfii biraatti hin dabarre taa'ee hordoftoota duratti gaafii akkana kan si gaafadhee mootu wanni isin jechuu barbaade kanuma ati immoo itti yaadi mee maal akka mee itti yaadi mee jechuun ani akka kootti waan itti yaaduun qabu laa wanta kana jechuun yeroo namni dubbatu iyyuu wanta tokko sammuu keessa naannistee ilaaluu dandeessa akka nama tokkotti jechuudha. Kanaafuu wanta inni itti yaaduun qabu akka kiyyatti ammas kanan jechuu barbaadu obboleetti taaneeti obboleetti anis obboleetti kee qulqulluu ta'ee si wajjiniin dalagaa dalaguun barbaada. Ani yaada kana keessa ammas akka itti baatuun barbaada malee waa'ee kanarratti waan si deeggaru tokkoyyuu hin qabu. Kana beekuu qabdu jechuudha. Anamma dhugaa feetame waan qabeenya kee hoon sitti hime yoo qabeenya kee sitti hime waan hin qabu sitti hime dhugaatti fiideetuma ofumaanuu na gaafatta mishi na feermoo dhiisiti. Ati si gaafachuu dhiisi fiinuu na gaafatta na fuudhi jettee na gaafatta. Anamma sitti maallaqa hin qaba biyyatti immoo mana sin qaba manas ijaareen jira. Waan feete dalabattu ni argatta. Kanaafuu yoo sii gale sin dabriin carraan kunis hin jedhaan. Sitti fakkaachuu danda'a yookiin kana dura dubara wajjiniin turte jaalallee wajjiniin turte akkas birriidhaan taalaltee wajjiniin jiraatte ta'uu danda'a. Garuu dhugaa sitti mudhaaf nama akkasii nama birriidhaan illee taalalamuu miti. Jechuun jaalalatti namana malee birriitti namanu birriin hin dhuftillee hin baddillee. Kanaafiyyuu birriidhaan taalalamu mana qabaachuu baatte wanni kun dantaa kiyya miti. Yeroo isin jedhu bakka waan ati qabeenya qabaatteef ituu hin jaallatin qabeenya keetiif jedhee duukaa hin galuun sitti heerumuu jechuudha. Yoo inni kana sitti heerumuu danda'u bicha yoo si jaalladhe yoo na jaallatteedha. Annaa ammoo tun jaalala hin qabaatiin deddeebi'ee tun qophiillee hin qabaatiin waan ati qabeenya qabduuf qabeenya keef jedhee sitti heerumallee siin hin jedhu. Akkuma har'a birriin argiteeti birrii kana argee si duukaa galee gaafa inni dhumus immoo nan deemaa jechuudha. Birriin dhumni isaa waan hin hafneef gaafa birriin kun dhumus nan deemaa jechuudha. Namni birrii ilaalee birrii duukaa deemu gaafa birriin dhumes inuma gala jedhama. Kanaafuu ani jaalalatti namana obboleessa kiyya malee birriitti namanu. Birrii waan qabduuf qabeenya waan qabduuf Oromiyaan na duukaa galte wayii immoo natti heerumti kan jedhu yaada akkasiitiisi. Ani ofii amma kootti nan dalagaa waan nan argamu tokko anaaf gahaa kan ta'e dalagee nan argadha.
Kanaafiyyuu amma keetan anaaf hiree kiyya waan ta'eef anaaf kan kaa'ame isayyuu hin dhaqu kanuma kiyya. Innaa kanaafi waa'ee maallaqaallee waa'ee maallaqaan natti halalulleetu dhiifteeti akkuma siin jedhee obboleessa nuusuunaa wajjin naa taate wajjin dalagaatti fuunne. Ammaati na wajjin dalaguun duratti waan asin jedhe gochuudha. Yookaan immootu ani daayireektara keetillee haasofsiiseen jira. Daayireektarri keessa itti himeen jira mucoon tun hojiillee naa taateerti lafii amallishillee naa taateerti jedhee itti himeen jira. Innis fuudhinaan jedhee naa eeyyameera. Kanaafuu ejjennoo kee kanuma. Daayireektara kiyyaa wajjin dalagaatu walitti na fide malee an isaaf walitti dhufeenya biraa tokko hin qabne. Yeroon siin jedhu heerumuu qabda wayin immoo sitti jaallateetta namni kun si jaallateera nama kanatti heerumuu qabda kan jedhu waan intina dirqama natti hin fakkaatu. Maaliif nama kana dalagaa walitti nu fide dalagaa irratti malee karaa akkasii kana waan wal geenyu natti hin fakkaatu. Wayin itti heerumii wayin dhiisinaan jechuuf aangoo waan qabu miti. Aangoo kana inni qabu dalagaa isaa irratti na dalagsiisuu irratti aangoo qaba sirriidhuma garuu heerumii si jaallateera waan jiru. Inni daayireektara malee si dalagsiisuu aangoo ka qabu ana. Inni jedheefis anis immoo dirqama hin qabu. Waan inni jedhee hin buluuf dirqama hin qabu ana. Dhageessee inni hojii irratti itti gaafatamummaa hin qabu. Kawai si hojjechiisu ana na hojii hojjetta inni daayireektara keenya malee yoo ati diddes ka ari'uu danda'u sana ka si hojjechiisuu danda'u sana namni si ari'ullee anuma. Kanaafiyyuu yootiin na jaallattee na wajjin natti hin heerumtu yoo ta'e dalagaa irraallee bahuu dandeessaa si ari'uu hin danda'a jechaa jirta. Sin ari'ee. Kanaaf ejjennoon kee naan dalagaa irra na ari'uudha jechuudha. Mishaan sin ari'uu osoo si ari'uu barbaade gaafii kana sin dhiyeessuun osoo si ari'uu barbaade akkanumatti si ari'a. Gaafii kana wanni si jaalladheefin gaafii kana si dhiyeesse gaafii kee kanaaf immootu deebisaa bareedaa naa kenni mush deebisaa hin taane osoo hin taane deebisaa bareedaa naa kennite hojii keessa ni hojjetta namni si ari'uu danda'us ana kammoo si hojjechiisuu danda'us ana waan ta'eef daayireektarri isan galchu bakka kana. Deebiin kalarii hin qabu bifa hin qabu bareedaa fokkisaa godhee kanan sitti himu jechuudha. Sitti meen jira amma yaada quubsaa tokko si kaasee hin jira sitti meen jira. Ammas dabalee kan siin jechuu barbaadu karaa kanaatiin yoo na jaallachuu baatte yookaan natti heerumuu baatte dalagaa irraa si baafna jettee kan naatti halaltu yoo ta'e dalagaa sana dhiisee bahuu hin danda'ani. Jechuun ogummaa kootiin kanan malee wayin kaffalee miti kanan seene ogummaan qabuudhaan dalagaa kana jalqabe dalaguu kanan jalqabe malee kaffalee miti akkas warra birriidhaan taadalame. Hojii keen kabajuu ati? Hojii koo waan kabajuufanii birriidhaan eega hojii kee kabajjee waan asin jedhu godhi yoo waan asin jedhu hin goone hojiin kee ni dhaabata hojii kee hin dhaabda. Nan dhaaba. Waan asin jedhe ni goota taanaan gooteerta. Waan qaalii asin jedhu yoo qaalii kiyya kabajje hojii kee illee kabajja. Hojiin kee kabajju taanaan immootu namni si ari'us ana namni si hojjechiisus ana. Daayireektarri kee nama hojiidhaaf sii ta'uu siitu beekaa. Ka ari'ullee si ka teechisuullee si ka dalagsiisuullee si naan jedhee jira waan ta'eef nageessaa obboleessa kiyya. Deebisaan kiyya kanuma qaalii kee ni goota natti ni heerumta yookaan hojiin kana gochuu hin danda'u dalaguurraa yoo na ariite na ari'uu dandeessaa malee waan qaalii kiyya yoo kabajje jecha kiyya yoo kabajje dalagaa keessa kabaja kan jedhu kun walitti waan dhufu miti. An dalagaa kiyya kabajeen dalagaa jira garuu waan inni jecha yaadati naa kaaftee sana fudhachuu dideef dalagaa kiyya kabajuu dhabee miti kan jedhamu. Namni tokko immoo shaqata miti shaqataan beektaa miti kan maallaqaan bitee gurguramu shaqata. Malee nama miti namni shaqataa miti kan inni shaqata miti kan maallaqaan bitee gurguramu kanatti beekuu qabdu jechuudha. Innaa asirratti kan isin jechuu barbaade daayireektarri kiyyallee akkasiin jedhee akka naan jedhee jira si ari'isuullee kan danda'u kan ari'uu danda'ullee ana jetteetta. Kanaafi daayireektara sana wajjin yoo karaa kanaan itti fufnaa yaada keenyan fudhattu yoo ta'e dalagaarraa isin ari'aa kan jette yoo ta'e ammas na ari'uu dandeessu. Atis daayireektara keessi yoo ta'e na ari'uu dandeessu.
malee ani shaqata miti akka shaqataatti na fudhatina shaqata maallaqa keessan ilaalee kan isin duukaa deemee maallaqa keessan ilaalee kan isin wanni isin jettan hundumaa guutu ani nama sammuu qabu nama dalagatee jiraatu nama of borillee sadarkaa isin irra keessan kanarra nama ga'uu danda'udha. Kanaaf iyyuu ani mul'ata koo borii ilaalaa deema malee har'a maallaqa keessan duukaa deemee nama boollattaa deemuu miti. Kanaaf iyyuu daayirektera keessan wajjiniin wanta barbaadan godhaate dalagaa keessan dhaabuu hin danda'a asuma irratti jechuudha. Sigaleemi. Serious. Bakka. Idan qaalii nama goota ni goota yoo ta'u battee immoo hojiirra ni hin godhu qaaliin keessan kanan godhu hojii kenname yoo nan seeraan dalaguu baaddeedha. Kan isin narratti aangoo qabdan. Kan kanarraa nafee yaada dhuunfaa keessanii fiddanii yaada dhuunfaa keessanii sana yoo tan fudhachuu baadde kan dalagaa irraa yaadi jedhu sun yaada kufaadha. Jechuun yaada fudhatama qabullee miti eenyu biratti jechuudha. Kanaaf kabajaas hin jirtu jechuudha. Anis bara gama kootiin anillee hoggana keeti. Hoogganaa koo erga taate akka hoogganaa kootiitti kabaja barcuma ulfinaa abbaa ta'uuf jala baata jira Oromoon keenya gaafa mammaaku beekte. Kanaaf iyyuu akka hoogganaa koo kiyya taate erga beektee fi akka hoogganaatti of kabajuu qabda turte. Akkan si kabaju jechuudha. Kan of hin kabajne namni biraan hin kabaju. Yoo itti dura kabaja ofii laatte namillee si kabaja waan ta'eedhaa fi asirratti dalagaa kana yoo kan jecha kanaan fudhattu yoo ta'e waan isin jedhuun hin bultu ta'e dalagaadhaan ari'amta jetta kan jettu yoo ta'e ammas deemuu nan danda'a. Yaada kiyya kana fudhadhu jechuu keeti? Yaada kanaan giddeetaa yaada kanaan fudhachuu qabda yaada kanaan buluu qabda kan jettan erga ta'eeti atis daayirekteri keessan mataan dhaabachuu dandeessu. Kanaan nama isiniifattaa lalamuu miti. Maallaqa keessanii wajjiniin mataan dhaabachuu dandeessu galagala lameen keessaniyyuu jechuudha. Ani hin dalagu.